warri abdu rooba roobsina jedhulle jalateenne harka dhooynee fi rahmata rabbiin ol qabate jedha bakka heddutti harka dhooynee fi mangisti rooba roobsa jenna isini haa roobsu jedhee rabbiin rahmata isaanirra ol qabataa jira azmaa kana maaltu fide warra rooba roobsina jedhutu fide azmaa kana ka eegasi namni fuuldura dhaabatee abboo ati rooba roobsuun dandeettu rabbiin malee jechuuni dhabanii harka tuttumanii fi islaamaa kiristaanaa waaqeffataan sababa kanaaf mee isini haroobu inni harka tumtaniif sun mashaqqaa bakka bakkatti isinirratti buusaa jedhee mashaqqaa rabbi gadi dhiise. Akka fuuni dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii akka nagaa jirtanii fayyaa keessanii jecha dhageenyi keenya kan onni irraa maddee bakkuma jirtanitti isin haa gahu jenna. Akkuma kanaan hawaasni keenya rakkatanii yeroo ammaa kana rakkoo hamaa keessa kan jiraniif sagalee haa taanuun dhaamsa keenya. Hawaasni keenya godina Baalee aanaa Sawweenaa keessumaa rakkoo hamaa keessa kan jiranis yoo ta'u godina Baalee aanaa hedduu keessatti yeroo ammaa kana rakkoo sababa jijjiirama qilleensaatii jecha bonni dheerachuurraa sababa hongeedhaan uummanni keenya rakkoo hamaa keessa akka jiran beekamaadha. Warii fi akkuma kanaan beelladoonni yeroo ammaa kana hedduun isaanii akka jalaa dhumaa jiranii fi akkuma kanaa fi warii qofa namnis akkuma kanatti sababa bonni dheerachuuti jecha bishaan kan deemanii yookiin ammoo argatan kiiloomeetira 10 fi hanga 20tti kan argamus yoo ta'u sababa kana namoonni hedduun rakkoo hamaa saaxilamaa jiraachuu isaanii yeroo keessatti isinii ibsuun kennas ni yaadatama. Haluma shashaa keenya irratti argaa jirtan kanatti godina Baalee aanaa Sawweenaa keessumaa gandoota hedduu keessatti rakkoon akkanaa kun kan wal fakkaatu kan mudates yoo ta'u uummanni keenya kan Baalee yeroo ammaa kanatti rakkoo hamaa akkanaatiin saaxilamuun waan baay'ee nama gaddisiisuu fi akkuma kanaan sababa bonni dheerachuutiif jecha mootummaa fi miti mootummaan hundi yeroo ammaa kanatti uummata keenya naannawa Baalee biraa haa dhaabbannu jechuunis keessumaa birmannaa waan anin dhufee dubbadhu caala miliyeenaan biyyaa fi alarraa dubbataa jirtan galatooma ulfaadha wakaasata warri biyya keessa jirtu ojoolleen Faransaay maqaa isaanii kana jedheen dhawu warri birmata ummata kenna kabaalee miidhaan beelaa irra gaye beela jedhame beela ilmi namaa yoo beela akkam akka ta'u isinii gala jayyidan ilmi namaa yoo beelaye maal akka ta'u isinii gala jayyidan maal istigraabanatti ta'e jiru duniyaa tanarratti wallahi jaarsi wayii viidiyoo isaa waraaban jedha garan na bobaye wallahi rabbi arga guyyaa 27 warra kiyarraa eega baye gaala wajjin deemu jedha guyyaa 27 jedha abbo ربنا أرجع وانيان نجرا يا أخي أكم ستة هات آية جرون أكم ستة هات آية تبسينا تفجلا كتير أكم ستة هات آية شاي وني أتأدى ويدو الله أكبر زمن أكم يوجد زمن كمانو نموت أكم وجنجران نويتجنو سب أورمو وجنجران سبا أورمو بيلا يا بيلا باسو والله نمني سنبيلا تنبيلا وسنججو في متي سبا أورمو بيلا يا بيلا باسو قد باتني دبتني وكاسة أستاذني وهيبي يكيسة تجرت مكان دوان غلط أبو غلطك أبدا الاسم بكا ميدما سبا كينا غنا ما غلغل باللبدن والله مكا كيسن نو جرات أبو nyaanni isinitti hadhooyna live irratti baatan guyyaa bara abboo jiraadha maqaa keessanin dhawu wallahi waan garaa nama bobeessu dachiisan keessa jira oromo waan garaa nama bobeessu dachiisan keessa jira baaleen keessa yeroo ammaa kana baalee bahaa wanni jedhamu hin jiru nu bira balen dachi sikko bale fakat bale baha gaba baha bale diya kajettan shabara wajjin arera wajjin dachitti gannaqadha bale fakat dachi gudda masaha gudda dachi bela unqamne dachi qabso ummata oromo keessatti strategy gudda ofaatule ta'ammal lalina shokolata dan akkamna tindagayamne ana
gandi waaqoo guutuu beela'e jechuun gandi Haji Adam Saaddoo beela'e jechuun ka saba Oromootiif dhaabate akkam sitti dhagaamne Oromoon kutaa 11 sitti dhagaamuu qaba warri dooraara kuma qabdu dhibba kenni keessaa dhibba lama kenni wayuuthiruuna alaa anfusihim walaw kaana bihim kasaasa waman yuuqa shuha nafsihi fa ulaa'ika humul muflixuun إلى تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأكفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه سبعة يظلهم الله في ظله قل رب سيقاد سومس سيادة قل دايسي سلوغا مسيادة قل سن صدق عيسى جلت سجد لتربان كيساتنا ما صدقته ككنا أتكنت والله بتان كن بيني وامرك كيكنو روحي تي وبايف سهوتي همبرجر نياچو فون نياچو سهوتي يادت بالين يرو أما كان أرسي أتي فون نياچو نياتا براسي جيب سيسي فون نياچو سهوي سيسامي ولكن إسام بيدا كان نياچو كأن أرمو ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم كساسا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون تذكروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سديم أبسوك ستي ورانا متيادتا أرمو برمجورين إساني لفتي أني صحابة رسول الله سدي بشان التفنانين أني ويوك أبا إسعو باسي جلانين أني ويوك أبا إسعو باسي جنانين أني ويوك أبا إسعو باسي جنان نم تكو إسعو بشان روحين كإساباتي تذكروا أرأى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم كساسة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يا دار أجتيسن واني أني سنت تفيد بدنجرو أرمون حالتيسن تبيلي أبا كيسن تبيلي أجي يا دار بالينار دجي بالي يا دار لون إساني كلا فرّا راف وتماجر لو ويتك عن كلني دم تسيادة دابو رحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ورد الشرجر الرحمة إسني ولي يقول أجر أولي سماوات رحمة إسني قونا تذكروا إسيادة تشيسو في ملاي تذكرتم إسن ندور يادة قالتوما ألفاتنا أستاذو تكينا وكاسة كبيرة وجول جرمن قالتوما ألفاتنا حميلك أبدا قالتوما ألفاتا فيديو كيسن أرجي يادت أبالين اتبر مدى بور أستاذون نتينا قياك أبن زوري بود إرتدياتا وانك أبدان الراس صدق بيلا بهوك أبدي أرمو دا أرمو أصلي دا أرمو شوكولاتا متي أرمو أصلي دا بيلا بهوك أبدي غاندي واق وغوتو بيلا هو هنك أبو nama nu beela isinitti himnu guyyaa dhufutu jira dachi beelaatii misun dachi beelaan maltee miti Oromoon jayyidan ni beeyta naaftanyaan kontaala 2,000 hin dachi irraa galchitu dachi beelaan maltee miti maaliif akka isin beeloyte guyyaa isinitti himnutu jira guyyaa isinitti himnutu jira dhufne kana warra baale yaadadha isin warra arsii baale yaadadha bakka jirtani Awurooppaa yaadad Ameerikaa yaadad Kanaadaa yaadad dachii mara yaadadhu haganuma dhaamsa isinii dhaama kana dhaamsa haganuma isinii dhaama wayta sadaqadhaa isiniin jedhan kana lal ol guuttan jedhi 700 achii gadi fiidan eegasi waan cooraa malee waan wannaa malee feetan kaa kana garin keessan mara osoo hin ta'in dachiisan yaadadhaa dachiisan kennaa fi akka nyaatan akka dhugan dhaamsa kenna isinii ibsine malee isinuu nu caala dalagaa jirtan shukran galatoomaa isiniin jenna baaleen ustaazota 2-3 miti ustaazonni ka'i warri asirratti hadiisa himu
warri masjida keessatti hadiisa himu warri kaani irratti magarfoona abaaboo irratti dibee hadiisa himu waan beelayaa dubbadhu amma waan magarfoona keetii sakkari amma argine siira rasuulallee himnimtaami siira rasuulallee waan beelayaa dubbadhu arra jayyidan quufnaan homa sitti quufee homa sitti dhufen dubbatin obboleeyyan teeta beelo itti dubbadhu akkana dhaamsa guddaadha kun isinii wayita isinii dhaamu kana an isin sosochoosuu fi mitina dura sochootan akkaawuntiin isinii maxxanfamee jira ilmi kiyyan beelayin fiixaan tiyyan beelahin rakkinni kun natti hin qubatin rakkinni kun na biran gahin jennaan risaalaan tee baaleen bira geetti lakki rabbi ana rakkoo kanaan nangahu ana na filatee rabbi addanna uume jennaan wamaa adraaka jecha ati jettu ta rabbiin laalee eegasi sirratti dalagu kana shu'uuna kana keessa seenu isinii galaami jabaadhaa dachiisanitti dhaabadhaa birmadhaafi ummata dayyuusa ummanni diraamaa malee waan biraan laalle waan isaan guddisu waan sadarkaa isaan godhu jala deemeen hordofne ummata dayyuusa والدنيا مالتو سجوس لالا الدنيا مالتو فضاء قبان جاي قرط أبيرا جاي درامو تتو الدنيا جاي مال هردوف تيجتان جابان دا كيلالي بكنياتا ورفا مالته تنياتا بك كتابة ورفا نرجتو أرومو بك كونكو ها بك كونكو ورفا نرجتو بك كتابة فور أتديمتا كن سايكولوجي دعاء جيجيرا ما سموه كيسان كان جيجيرا ويف سنين جنة جيجير عالم نقدته عالم نبكى براجرة إسين أمو بكى براجرتن ما أدري يو إسينتي من كان سموه كان كيسا وان إسين بدي والله ركينا قدّا قبدا ركينا قدّا حواسني كأنك أروموكن كان الرتي كإسينين جر واي توكو دبنا واي بيتين الرا كون اللي واجبة